Fuula jigar gari daabboo kennaadha. What? Milishaa. Dhugaa keeti. No one knows this. What's up guys? Akkam nagaa jirtu nagaa koodha galanni rabbiyaa gojechaati. Baga ayyaana irreecha bara 2015 hoora Finfinneetti isin ga'ee nuun ga'e jechaati. Ayyaanni kun ayyaana gaarii kan milkii kan badhaadhinaa wannatti yaadni kan nu milkaa'u bara nagaa nu godhachaati. Ayyaana masqalaatiinis baga geessanii baga raaftan jechuun barbaada. Chaanaali keenya faaraa yoo taata subscribe gochuudhaan maatii chaanaali keenya ta'uu dandeessu. Akkasumas warri kanaan dura maatii chaanaali keenya ta'uu turtan like gochuudhaan maatii bareeda taa'e kana makamuu dandeessu. Waan faana turtaniif waan nu jajjabeessitaniif guddaa galatooma jenna. Viidiyoo keenya har'aa viidiyoo babbareedan qabannee dhufnee jirra. Viidiyoo keenya har'aa wajjin akka nu wajjin bohaartan abdii qabna. Gara viidiyoo keenya. Berat tergamasti keessumaa ko maqaa keessan maqaan ko achuma illee maqaa abbaa keessanii maqaan abbaa ko itti dabalaallee itti maqaa kaka keessanii maqaan kaka keessumaan ko waan baay'ee nu barsiisaa jiru eessarraa dhuftani mee ani gaddi shoo oo amma gada daawwattoota keenya waan baay'ee baratanii dhuma irratti wanti nu hafe jira yoo jettanitti carraan isin kenna wanti nu hafe keessumaa keenya wanti isin hafe naan jenneeni gaazexii isaa akkanaa kana so'aali namarraa qabu. Dhukkubsatteet. Bakka dhukkubsatteet. Maali fennaan? Jaldeecha arga. Ilmi namaa immoo ilma namaa arga. Kanaafuu dhukkubsatteet yookiin immoo jaldeessa taateet. Bakka kan ani si dhibiin beeku. Harree. Akka namaa harree siin jedhee mati harree mafaataa jechuudha. Because ani harreen ittiin arguun qaban ilma namaa natti fakkaatteerta. Profaayilii irra kan laalu kuni garuu harreen fakkaatu. Garuu cinqillaatii isaa harree fakkaata. Nama sirbiin danda'u. Nama saddabu garuu harree. Dingaaras. Naannoo rabsaara. Maal fakkaataa jedhee odoon si arrabsee sitti dhaga'a. Dhiistee biraan dabartoo poostiin koo sitti hin tolin. Dhiisee biroo darbaase jecha. Echaa ba'ee kun anta. Bittaa shaami. Liqisqisi. An kabajan been. Maa baay'isee ammallee. Jedhee yoo si arrabse si dabbara. Maali sa'u? Kanaafuu jaldeessa taatullee ani rakkoon qaba akka teektookii irra dhufte garuu hin beeku. Galatoomeen yoo rakkoon qabu. Haa ta'u rakkoon qabu. Garuu dhiisee waan akkana namni si arrabsuu danda'a. Nama arrabsu namni garuu si arrabsuu danda'a. Kan kana jira kaa'ee. An nama arrabsochaati si arrabsa. Uuyi kan kana irraa riwaadha si nama. Tiiktookiin laayiviin tiiktookii afaan Oromoo seena biraa keessa galee jira. Seena isaati sinoo kana. Fuula jigar gari daabboo kennaadha. What? Narra. Shari'aa goraa narra achi fayyalii. Sabdaa bingoo dhufira uummanni maa kolfoo. Sabdaa nagaa. Intaloo miira keessa gaafa kolfaa jirtu. Sheerri maatudha. Walaa intaloo miira keessa ciisaa jirti miti. Ndee itti dhagaya waan argile ciiti yarii waan biraa yaadatti dubartii maa taafnaa bingoo dheedhi. Wayyaa. Namni akkatti kolfa wallaahi billaan. Kolfani wanna yaraa dubbadhatu. Maaf hin kolfuree nama kolfisiisa. Asli ngau. Oh my god. Illeen jiru rabbi jira. Dhugaa dubbanna yoo ta'e ani gama kootiin niin kofallee wanna nama kofachiisu qabu. Wanna social media irratti baasnu of eeggachaatii osoo wanna wayyaa social media irratti wanna publicii ta'ee fi wanna private ta'e adda baasuu qabna. Wanna yaraa baasuun qabnu wanna dhaloonni irraa baratu hojjechuu qabna jedhee yaadaan akka yaada kootti yaada kiyya kun yaada bitaa kiyyaatti isin immoo iddoo koomentii irratti nu barreessuu dandeessu. Garuu akka anaatti wanta gaarii gidafachuu hin danda'u. Haa ta'u rakkoon qabu. Free wifi. Free wifi. Natti cime jedhu. Sitti cime. Free.
Militia. Duba Kenya. Militia Duba Kenya. Apa sudah kena? Ini tuh mirip. Pak udah sudah kena. Anak sudah. Terus kita dunia tuh mirip. Anak tuh A few moments later. Kun sunun digadatti free militia bo free wifi to na free militia ali garor ka kesan ka bana amit anar ka kesan ka o mammo wannan tani sai nun barbaro isi warri dhiiraa uumama keessan irratti hammeenyan qabnu hammeenya bara dabartanii dharri keessan irree kan biraati malee fakkeenyaaf hanga kan barbaadan argattanitti kuftanii namaa kaatan. Dhiirri hunduu tokko jechuun dandeenyu siistaratis dogongortee jirta. Namni hunduu tokko miti yaadni akkuma kalariin keenya gargar ta'e yaadni keenyas gargarii garuu dhiira hundaan akkas jedhamu hin danda'amu. Amma keenya fe'anii amma wanna yeroo waan dubbatu natti fakkaatu. So that one there was a violation personally I wouldn't. Hundi tokko jechuun dandeenyu garaagarummaa qabna hundi keenya iyyuu haa ta'u. Obboleetti keenya kana abbaa manaa barbaada silkii quxurii kinoo kanarratti dabalaa argataniif kan ta'e garuu abbaa manaa barbaada ta'e. Kabajamtoota TikTokii koo nafuutu jedhee nama baay'eetii kan gaaffii dhiyeessu tole kan naan jedhu waliin deemee ilaali. Ishee haa ta'u. Obboleessa koo akka Baay'eetti adeemu. Dhugaa keeti. Osola ta'e maal qabe? Kiraayee fuudhamoo durban fuudhaa. lammansaa Isa immoo akkas mana kiraayee fuudhee beekooda. Wanna duurtuu qabu dursisee jira. Kabira barbaadda. Baay'ee wanta kusuudhu. Filachuu fi kan. Abbaa mana dhabe. Fuulduree namatti sodaata. Jiraachuu. Akkuma sinaa bitaa. Kana hundumaatu qabaadde maaliif inni ruuma? Ndee ijoolleen yaa kun baabota ni yaa bakka gaafa taatu koo. Gazaraa biraa jedhu. Abbaa kee ulfaatee ramanni kiraa. Eessatti na beektaa? Nafuudhi. Alattuu sin dadhabe. Ofii makee nafuuta. Ati nafuudhi qabda nafuudhi maalidha? Abbaa mana barbaada. Dhiifama obbolee. Ara kottu Aaree obbolee. Godaatee jira namni kun. nama tokko yoo gaafadhee argachuu hin dandeenye. Namni tokko hin jiru. Silkii kiyya kennaa fi barbaada. Kun qabu wal tabaabbaruu qabna ka aadaan keenya wal tabaabbaruudha. Aada keenya kan ammoo wal tabaabbarreetti. That one there was a violation personally. በጤና ዘርፍ ነው በጤና ተመርቄ ሀገሬን በፓርላማ ገብቼ ሀገሬን ማገልገል እፈልጋለሁ የሚገርም What? በጣም ጥሩ ግን ያረከው ባጅ ፈያ በረቴት ፓርላማ ሲኔ ቢያ ተጃጅሎ በርባሬቹ ቆይ የጤና እኮ ነው የጤና እኮ ነው ጋዚሙ ነው የጤና እንዴ ጤና ብሎ አይደል እንዴ የጤና እርግጠኛ ነኝ የጤና አይደለም ድንገት እንትኑ ባጁ ተቀያይሮብን እንዳይሆን ሄይ አረ እንዴ ከፍዩ ማን ነው ቆይ እስቲ ቆይ እንዴ እንደዛማ ሊሆን አይችልም እንዴ What? ሄሎ ደወለ ስሪው ኦኬ ያ ዲግሪውን በምን ነበር ይሰራል ቢቴት ሄዳ ታዲያ እንደዛ ብላ አነግረኝም እንዴ አሁን ሚዲያ ላይ እኮ ጉድ አረክኝ እሺ አይ በአካውንቲንግ ነው በአካውንቲንግ አዛ ከራቱ እንጅራ ቆይ ማልክ ይኩን አካውንት ከከና ወና አለ አልመነጠፍ ወይ
barumsa jibbeen kanarraa nafe jibbeera akkamitti fayyaa barateet paarlaamaa edaa akkas ta'eeti amma ministeerri barnootaa jechuudha duraanii nama waraana ture fiidanii achirra kaanii nama ijoollee akka malee rakkisaa jira bara ofii ministeerii irra kaanii waraana seenanii amma immoo erga jijjiirama booda immoo maal jedhamu kana booda ministeera barnoota ta'aniiti inni wakkaatti nu dhibaa jiran jechuudha haaluma kanaan barataniiti dhimma kanarratti osoo wanti furmaata ta'e That one there was a violation. Personally, I wouldn't have. Garu politika so barbaadati miti wanti singaramu keessa politika so barbaadati miti akka yaada ku yaatti wayyaa laata kanan jedhuudha sinimmoo kommenti irratti na barreessuu hin dandeessu. ዓለም አቀፍ የሆነ ቋንቋ ጥቀሽ። ኦሮሚያ dhugaan jirtu kanuma liqimsi aboo galatu maarri afaan international intaana yoo waaqni jedhe ummata miiliyoonota lakkaa'amuu qabnaa aadaa boonsa qabnaa aadaa nyaata ta'e aadaa hunda caalaa kan nama boonsu qabnaa aadaa keenya itti boonu qabnan jedha akka mataa kiyyaatti galatoon ati dhugaa rabbii galatoon. Qaanee kanatti raawwanni sinaa baasu waltajjii irratti gadhiisee waan akkanaatti irraallee waan namaa baasu miti waan akkasin jedha gara akka mataa kiyyaatti qaanee akkanaa waan namaa baasu. Qaama kee kana keessaa isa kamtu addaa jettee yaadda? Adda kan ta'e. Qaama koo kana keessaa adda kan ta'e anatti adda kanan jiru yaa kopheedha. Rift Valley University. Kopheen adda dha. Eegi tokko afaan akkas jedha. Qaama kee keessaa isa kamtu addaa kan jedhuufi kunooti. No. That one there was a violation. Personally, I wouldn't have. Osoo sin ta'e maal jettu dhugaa dubbachuu eega ta'e ani kana adda kan jedhu kuna yaadisiin turreeyyuu garuu sin maal yaaddaniitu akka tolfamee koome indoo koomenti irratti na barreessuu hin dandeessu. Himboyinaa nama ammaa jetta aboo maal rakkate? Aboo? Hoo dandeessi soofti kenniif? Hoodhu soofti yaadu. Yoo dandeessi soofti kenniif jennaan. Sitti haa tolu akka muudii keetti. Kadhatarratti kadhata abbaa manaaf kenni qorratu natti cimee jira ajiraachuu dadhabeera fira qorratu natti cimee jira anfalasa wallaaleera fira erumi naan jedha erumi naan jedha Saffisa erumi naan jedha keessa kooti erumi naan jedha keessa fuudhi naan jedha jedhee sirbuun barbaadu sirbu qalii waaqatti waan gizee isa eeggatee ta'a jedhee tamana akka mataa kiyyaatti. Infuudha yaadaloo inni fuumillaashii abbaa keetu qaba jedhan kilaashii. Osoo tumtu waan heerumtu ta'e jechuudha. Millaashni hin dhufamu abbaa keetu qaba jedhan kilaashii dhugaa jette dhugaa. Abbaan kee kilaashii qaba eessan dhufaree namni Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo tolin ba'u. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan. Guys, video keenyarraa kanumaa chaanaal keenya faaraa yoo taatan akkuma jenne subscribe gochuu hin dandeessaniif waan ammaan faana turtaniif guddaa galatooma jechaati. Mee subscribe nu godha nu jajjabeessa, likes gochuu hin dagatina waan ammaan turtaniif guddaa galatooma.